bakka jaalalaa kana keessatti wanni guddaan iccitiin guddaani tokko yaada love chemistry jedhamu jira. Love chemistry jechuun kun yeroo wajjin jiraatan walii galuu. Love chemistry yookaan ammoo integrity qabaachuu. Integrity jechuun walii galuu jechuudha. Walii galuu yaada isaanii sun waliin makuu danda'u jechuudha. Yoo namni tokko aggressive ta'ee yookaan ammoo rakkoo keessa seenee rakkoo sun irratti wal gargaaruu integrity qabaachuu jechuudha. Walitti daamuu tokkoof tokko lama walitti daamuu sun jechuudha. Yaada walii galuu, yaadaan tokko ta'uu, yaada wal fudhachuu jechuudha. Love chemistry kun walii galee jennaan fakkeenyaaf dubbuma irratti yoo dubbatan yaada wal jijjiiruu irratti jaalala keessatti wanni murteessaan walii galtee integrity jedhamsu jechuudha. Integrity qabaannaan jaalalleewwan bultii keessatti yeroo jalqaba jaalala eegalan walii galanii